البناني dhageessan yookaan dhageessan laayibii akkamiin dhageessan ani beeku barta akka waan maali beeku يا إلي جنة موزة مسنولك يا إلي جنة موزة مسنولك أم بمال تورك بي يو الجالني بقى يو الجالني سبقى هدو جال لما تبينيو ما فيدا هدو جال لما تبينيو ما فيدا قرآن ساسكو دربي كان نبي سنو ماركتا مسكين سنو ماركتا سينا 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 خيسما أدادس كمنا وانا أدادس كمنا وابايا كمنا سينا بيانجي متى ولينا تلقونا Shakeko magal goto ya muka magala nangati nandu fasifana Shakeko ya bishani desa Shakeko namanya tundarba Shakeko edabju konsomne Shakeko namanya tunarga Shakeko yo fetes nakamte Shakeko fetus sayoguna Shakeko nyata ada Kenya Shakeko kangen jotenyana Shakeko magal baloto ya muka magala nangati nandu fasifana ya shake baredu make lijati ala le arge shurba kan ke sanarge nanarge tae tambo menati ko du ya shake nagamachi saduftike سينا 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 نستاهو بغنا غاندو عمر آدم بغنا غاندو تنونتو غيسل قال تودي أفهم أحمد بغنا غاندو Gana masanin dida Itingalu dubbi abiyyi sanin jibba Sentani sena sena senne bagana gandu kanna nama masjid asne wan Abdi keti yaniko Sibira gamakonde mine ajala Ausla bolli sate no kada Ugaranu sadabe ubamalintara Nakamada kuba yanigara guba ufirafa male anika weriba imimana chasi sena sena gawo madi wona me tabi afuramba fadu irriballe dabe salam hasan bagana gandu Waalaikum salam abdi jadi lagate yoda kasoda
gaafatte nagaan taa'ii namni biyya bahe biyya gaggaafata biyyoo badii hin qabne lagasee dirree salaamata lagasee adareen biyyoodha lagasee hey akka xaafii tolche facaayi tuula gaangi beekon kolaate yaasi dubbeekon Abdurrahman Muhammad badal gadu iske ana dhufu bifa kee kira iske wa alaikum salam Sena bo. Bona ilmo wallo bagana gandu. Magala shagee bontu manfuha kasila magala shagee bontu manfuha isini galet bin halala akasi assalamu alaikum akam naga hayala naga khaysani ajanda fi qaysumas bakatakatin qabade dhufe bagana gan dhuftoni bagana gan leeyte walleen namatti bana kuni wallee maashaappii baanaan ta'amma deemtu yookiin sirba namaa mata fuudhanii walitti qindeessan kana jechuun wallee wallistoota gameeyyii dagataman hagaafa afaan oromoo reediyoo cabsa jaan hagaafa gaalaan hunjaan san sirbame sana sirba gaafa sana dhokote nama fidee ibbooda deebisee dhaloota dhufuufis akka taa'u godhe خيسا ولسا بكما في جالتما ولسا جيرو بقتماتين خيستو بقتما بيتنا خنا تدبي ودون جين هل كان في يا امه ساتيف ولي سغلي نستو بيف وليت سغلي تاجو ولسا بكما في جالتما ولسا انور بداني سيربي لما يسدغي سخوني ما شابيدا sirba mata wali fuudhame sunu goni wallee kana kaani fahamtan jeetin beeka kana jechuun maashaappii mata wali fuudhame kanaafi sirba nama jaasaddeetiitu asitti wali dhufee jechuudha bakka kanatti kana jechuun maali sirbi kun sammuu dhaloota dhufuu keessa akkam baane ibbuutu dibsu jechuudha amma fakkeenya tokko si kaasa wallisaa Ali Shabboos ta'e Ali Bigaas ta'e wallistoonni afran qalloo gaggameeyyiin jajjabduun tuni gaafa isaa wallisaadhaan hin dhalanne amma wallee isaanii takka dhageenye beeynu malee tan nuti hin beeyne tan nuti dhageenye hedduutu dhiiga ta'u dhokattee teessu kana ammoo namni dandeettii sagalee qabu namni wallisaan tokko qaboo dhaloota wallisaadhaan dhufee dhaloonni ammaa wallisaa kuni wallee tana booda deebisuu danda'a kana jechuun amma fakkeenyaaf nama barbaadan sirba kana wallaggaa yaa lixa buuftuu minaamin kajoo kana booda deebisuu isaa sirba dhokote asbaasu jechuudha yookiin kature galatoomee jennaan kanaafi anilleen akkuma keessummaatti isa maddii dhufe takki bakka inni jiru dhufe anaaf inni hiriyaadha saayibaasi addaanis takkaan baanu dhufne wallaalla bakka inni hojjetu dhufe kanaaf innis gaa hojiidhaatti jira yoo ta'e gaa yoon kootu ji'a namaan naa dhufuu dhabuu mala maaliif hojiitti jira waan ta'eef ani immoo asumaaniin waa'ee isaatis isiniif ibsu fadha jechuudha. Kunin isin ibsu wallisaan kuni biyyuma nuti itti cinqanne tana takkiitaan nuti itti cinqachaa jiru tana biyya tana keessa waliin jira
amma biyyuma tana keessa taa'etu immoo uummata keenyaaf bifa walleetiin sagalee ta'a jiru. Gaafa immoo biitutu nutti tolte gaafa nuti walgii adda addaa godhannu waggaa 2-3 dura nama dadhabee otoo hin jenne maallaqa isaatiin makiinaa seenee taaksii seenee bakka nuti walgii godhanne dhufeetu nuuf walisee deemu nama nu bashannansiisee deemu. Kana namuun hin beekaa bakka walgayiitti gisee godhannu walgayii aboos tahee oomeennis tahee walgayii adda addaa tan nuti godhannu hanqateen beeku. Hanqateen beeku. Kanaaf walli isaan kun dagatamee fuula miidiyaa adda addaa gubbattis bahullee baatu ammoo gama isaatiin hojii Oromoo dagateen beeku itti jira. Yoo miidiyaan adda addaa isa dagatallee inni ammoo waa'ee Oromoo dagateen jiru waan Oromootti ejja hojiidhaan jechuu kiyya. Walli isaan kun walli isaa beekamaa jaalatamaasi nama kabajamaasi nama silaa bakka guddoon kan namuuf qabdu. Nama silaa bifa miidiyaatiin dagachuu dhiisi namnummaa nu dagachuu hin qabne maaliif walli isaa jechuun gaafa rakkattee nama sagalee sii ta'u sagalee ta'u ol baafattee dubbachuu hin dandeenye nama siif dubbatu bifa aartiitiin nama kana immoo tokko ni dagatamee tokko biyyuma teenya taatti dhalate keessattuu dagatamee achumaan dhabamee caljee ta'a tokko sogo biyyaa bee biyyuma namaa keessatti dhokotee ta'a fakkeenyaaf akka Abdii Abrahaam kan akka Aqil Shafisoo Aqil namoonni akkanaa kun kadhabamu kuni maaliif beekta nama jala deemee isaan as baasu dhabe kana godhuun maali nam tokko yoo siif lafee yoo hirree qabaatte atis haga inni sii lafee sanillee deebisuu dadhabdu haga tokko jala deemtee isa sana as baasuu dadhabdu. Kanaafiin walli isaa kana hoggofaanillee naaf inni galgala ganamallee walbiraaf ni dhufna. Kanaaf kana hedduutti natti bilbilina jaalatu. Kanaaf kana hedduutti gaanis inni wallee mashaappiidha adda addaa baasaa jira dhiyoo kana wallee mashaappii tan amma Itoophiyaa keessatti eegalamtee tawarra Habashaadhaa eegale sana dhiifama Somaaliyaatti bilbilin. Kanaaf walli isaan kuni ittiin bilbilina qaba. Kanaaf walli isaan kuni dhokoteellee haa jiraatu biyya nuti keessa jiru sanattillee haa jiraatu walli isaan biyya faranjiidhaa tan akka oolanitti bulan tan akka fedhanitti deeman keessa kan jirullee dhokotee kan jiru hedduudha. Kanaaf walli isaan kuni ammaaf dhokachuun isaa haaluma yerootii fi haaluma nuti biyya tana keessa oollee bullu kanatti nuti jiru kana nuti beeknu kanaatu dhabamsiise. Kanaaf kan biyya akka fedhanitti oolanii bulan biyyoota adda addaa keessa jiru walli isaan jajjabaanu biyya Ameerikaa keessa kan jiru hedduun isaanii dhokotanii kataa'u hedduutu jiru. Kana godhuun kana jechuun maali namni tokko haga sii laffa'u qaba beeke. Tokko gaafa sii laffee haga tokko hafuura fudhachuudhaaf if dagata. Gaafa inni san hafuura fudhachuudhaaf if dagatu sana ati dhayixee lafaa kaasuu qabda. Maaliif bishaan taa'u bishaan yaa'u kaasuu waan jedhaniif namni kun ati dhayixee lafaa kaasuu hin danda'uun bareedaadha. Yookiin ammoo uummatatti as baasuun fuula miidiyaatti as baasuun eenyu qabdi nuu qabdi. Kanaafiin bagana gaan dhuftan biyyoota bagana gaan dhufte Jamaal Mahamad bagana gaan dhufte. Kanaafiin keessummaa akka keessummaatti illee ta'uu baattu walli isaa jaalatamaa fi qaalii namaa kabajamaa kan ijumaa Hacaaluu Hundeessaatiin laallu kanuma hojii Hacaaluu hojjetaa jiru kana dhaqee tan laalaa ji'eeteen sagalee isaallee takki isallee fuula miidiyaa gubbatti isiniif as baasuun fedhe xiqqasho hojiidhaaf biisiidhaanis bakkuma inni hojjetuun dhaqee maaliif bakka teessumatti illee yaammanne bakkuma inni hojjetutti hin dhaqee ammaaf waa'ee isaa dubbadhee isallee as fiduu danda'u yookaan dadhabus guyyaa biraa bal'inaan viidiyoo guddoodhaan isa sanis dhiyeessee haasoyna. Amma immoo waa'ee mashaappii waa'ee kilippii waa'ee sirba isaa kana haasoyna. Mashaappii jechuun sirba mataa walitti fuudhamee sirboota durii kan dhaloota duraati kana as baasaniitu haaromsuu jechuudha. Namni kana hojjechaa jiru tokkoffaan isa. Sirbi mashaappiidhaa Itoophiyaa keessatti eegaa dhufee Itoophiyaa keessatti hojjetamuu eegalee waggaan keenya. Fakkeenyaaf akka Oromootti dhiyoo kana. Fakkeenyaaf yoo yaadattan akka Oromootti namni sirba mashaappii eegalee hawwii tamame. Achiin eegalee namni amma tokko chaalanjii godhaa jira. Kan ammoo Oromoo kan duratti chaalanjii godhe warra Habashaati.
warra Habashaadhaa nuduras muuxannoos qabanii kanaaf waan takka dafanii nuduratti eegaluu waan danda'aniif eegalan. Isaan ammoo akka eegalan saniin walli isaan jaalatamaa fi kabajamaan Anwar Badhaaneedha. Akkuma jara kana wajjin eegaluu oduun ta'in eeguma isaan booda eegalee isaan cinaa kutu. Haga isaan namni mashaappii kana dalageen jiru. Kan Habashaatis ta'e kan Oromootis ta'e haga isaa takka namni sirba mashaappii dalage hin jiru amma haga ammaatti. Yani gama kana rigaardii cabse Habashaa bira kutee jira. Laakiin ammoo yuutuubis qaba achittis gadhiisee jira. Yuutuubiin isaa hedduu laalamu maaliif akkas haja'u isinuu beekan. Namni keenya wal guddisuu hin beeknu. Namni keenya wal gadhiibuu malee wal dhiibuu hin beeknu. Kan ambaan laalla, kan Habashaan laalla, kan keenya dhiibnee kan alagaa laalla. Kanaaf kan yuutuubiin wallisaa beekamaa kanaatillee xiqqisoo gantaantummaa fide. Amma fakkeenyaan isinii kaasa intala Habashaadhaa kan dhiyoo kana sirba Taamiraa Dastaa Ibrahim Teedii minaamin kana gubbaa mataa fuutee walliste suni nama 900 ilaale. Guyyaa meeqa keessatti? Guyyaa 3 keessatti nama 900 Habashaa beeksise. Akkasuma wallisaan keenya beekamaan kabajamaanis guyyaa 3 eegee gadhiise. Nama 200 ilaale. Kun maali? Kana jechuun namni keenya nama keenya ol fuudhu hin guddisu jechuudha. Kun akkasumas saalaa kullee namni keenya wal ol hin kaasu. Kanaaf laalaa fi yuutuubii isaatis laalaa daawwadhaa akka godhan sanis godhaa fi wal guddisaa nama akkanaa kanaa guddifnu. Amma namni kun dhokatee bakka hojii fakkeenyaaf taa'ullee waan keenya waa'ee keenya dhiisee hin beeku. Namuu beeki qabsootan bifa dandeen dalaga namuu beeki waa hundaan hin dalagu. Namuu ooma danda'u hin dalaga. Atis qottoon daleedda. Anis qawween dalagus, kaan dhagaan dalagus, kaan sagaleen dalagus, kaan maallaqaan dalagus qabsootan bifuma adda addaa qabbii namuma saniin ta'e ejjanamuttuma ejjitan isin hundinuu galatooma. Laakiin qabsoo sagalee muuziqaadhaa ka gahu jiru ka qawwee san daggala keessa deemee qawween deemu sana caalaa uummata ibidda keessa taa'ee siif wallisantutu isa san caala akka kiyyatti. Fakkeenyaaf nama daggala keessa deemee ummataan bilisoomsa joobi nama immoo ibidduma keessa taa'ee ummataaf sagalee ta'u. Kamtu caalee naan jedhan ani nama wallaahi nama ummataaf sagalee ta'u santu caalaan jedha. Ibidda keessa taa'ee sagalee ta'u santu ka qawween daggala keessa deemu caala akka kiyyatti. Kanaaf namni kun nama akkanaati. Sirba qabsootis hedduu gadhiise dhiyoo kana. Kanaaf ammas bifa maashaappiitiin akka namni keenya sirboota alagaatitti ija hin babaafne kan keenyuma akka laalaniif jala bu'ee dafee kan keenya jalaanuu qabee nama keenya kan sirboota alagaa laaluudhaaf akkanatti fiiloo galee fiigu kana dafee jala bu'eetti itti cufee kan keenya dhageeffadhaa jeen. Maashaappii nutis ni beeyna, Habashaan qofti hin beeytu, alagaan qofti hin beeytu nutis ni beeyna kan keenya dhageeffadhaa jeen. Gizee sana nutis kan keenya dhageeffatu qabna, ka Habashaa dhageeffatu hin qabna, ka alagaa kamiituu dhageeffatu hin qabna. Maaliif ijoolleen keenya bifuma fedheenuu nuuf iddoo kunoo. Ammalaa uummanni Habashaadhaa sirba maashaappii deebi'an. Kana deebi'uun maali? Sirba haaraa baasan dhiisaniiti. Sirba waggaa 30 dura waggaa 50 dura kana fidanii booda deebisuu eegala Habashaan. Waggaas ijoolleen teenya maal gooti? Kan keenya deebiste eenyutu sirbaan caala Oromoo fi Habashaa hojjanoo kan adda baafattanii himuu dandeessani. Sirba Habashaatii fi kan Oromoo eenyu caala hojjani nuti miti alagaa nuti kan Oromooti caala jechuudha. Wama hundaanuu kan keenya caala. Nama laaluu dhabe malee. Nama laaluu dhabe malee kan keenya caala. Ammoo kan Habashaa gugwaanii fi asii iskiskaa baanan sana itti gadhiitaniif namni keenya jala bu'ee kanatti jala dhiichisa. Wallee Habashaa jala fiiga namni keenya. Kanaaf kan keenya laala. Kan keenya daawwadha. Awa maadii bagana gaanduuf saaladii bagana gaanduuf kan Jamaal Hassaan hundi qaysanu kan keenya daawwadha. Wallisaa keenya kabajamaaf jaalatamaa kana nuuf jabeessa. Asuma hojii biyyuma tana biyyuma itti cinqachuu jiru tana hojii cinqataa jira. Ammoo takkaa uummata jalaa fi hin beeku sagalee ta'aa jira. Wallee isaa dhageeffachaa jirtan. Haga yoonaatti kun guyyaa 3 amma kana isin dhageessa kun guyyaa 3 lama 3 eegadhiise. Kachi duraatti hedduu dhageeffatanii beeytanii nama kana yuutuubis qaba.
jajjabeessa jajjabaachuu namni kun si jajjabeessuun hojiidhaa beeka amma homaa walii godhuu dadhabnu wal jajjabeessuun hin dadhabnu wal jajjabeessuu qabaatu qabna beeka awa gaa akkami gaa ayyaa akkasitti namni kun namaan aliif je'ee takka lama je'ee isin barsiisuu miti nama beeytanii hojii isaatis dhageeffataa jirtanii galatoomii jettanii nama dinqisiifachuun hojiidha kanaaf sirbii obboleessi keenya asuma biyya tana keessa taa'ee hojjetu kuni maaliif laalamuu dhabeetitu laayifii na naqeen maaliif laalamuu dhabe isallee isiniif isallee yoo danda'ame akka isin sagalee isaa akka dhageessanii yoo feetan isiniif as fida takki dhaamsa waan qabu gabaabaa yoo isiniif dhaamuu fedhe yoo feetan isiniif as taasisa kana jettan takka takka tuqaa yoo isa nuu fidi jettan isiniif fida amma hojiitti jira kanaaf bismillah amma hojiitti ejjennii kanaaf nu as fidi yoo jettanis gaa maali maamti dhufuu danda'a kanaaf wallee nama keenyaatis laaltanii gatii itti godhuu qabdan maaliif walleen wallistoota keenya kan nama keenya maaliif gatii dhabee kana alagaadhaa gatii itti gootan amma fakkeenyaan isinii kana durmaa'uun biyyumatti amma gaafa namni kaaseetti bitatu namni kaaseetti bitatu magaalaa fi baadiyyaan wallee habashaa yookiin kaaseeta habashaa bitatti kaaseeta wallistoota keenyaa dhiisanii kaaseeta habashaa bitatan jechuudha amma kanuma magaalaa biyya kaaseeta habashaa abbaa shanfaa gooshaa guutatee dhufu jiru kan keenya tokko kan hin bitan kanaaf namni keenya nama guddisuu kana takka dhoowina wal guddisuu hin feenu kanaaf amma ani waan dhugaa takka qabatamuun isinii himu dhugatti dhibbatti kan hin hijibne isinitti himu namni wallee maashaappii amma deemtu kana istaayila maashaappii baanan kan amma deemu kana namni akka ana barbadaane biyya baqaa tana keessa taa'ee dalage biyya keessa hin jiruun isin hin jee biyya keessa dhiisi habashaan hin dalayne heddomminaan waan inni dalage heddomminaan sirba maashaappii kan inni maashaappii baanan dalage kana inni habashaan hagasta kan dalayne dhugumatti qooda walii kaa'uun walii quudhuun danda'amuu qaba kanaaf namni kun jajjabeeffamuu qaba maaliif amma inni wallee maashaappii kan dalagu hunda yuutoob isaa gubbatti gad dhiifate yuutoob isaa sana jala buutanii laaltanii fi fiyyuu guddistanii fi akka godhan sanis gootanii fi laayik waa hunda gootanii fi yoo itti dhiistan isin galateeffata maali ilmi namaa wanni olii godhu yoo kanuma malee uumamaa takka wanni gootaniif silaa'uu maallaqan kannitaniif kana quba keessan kana tokkicha kana yoo xixiqqoon isin hin dhibu akka godhan san godhuuf hin dadhabdan jechuu kiyya kanaaf haganumaan isin dhaamuu dhufe kanaaf namni tokko qooda walii kaayee namni kun wal jajjabeessuun waan takka kanaaf namni hedduun infaayit jettanii infaayitiin isin kan nagaa hedduu namaatiin infaayit jee waa'ee obboleessa keenya kana gubbatti yaada yoo qabaattan infaayitii fudhaa yaada qabdanna fakkaatti isin hundinuu laayik infaayit jettanii mee saaladii fudhatu yoo yaada qabaattan kanumaaf isinii laadhe xiqqashoonis waan amma hasaaba kana gubbatti yoo yaada qabaattan yoo waan hafe waan hambise dubbachuu feetan ani ilma namaati waan hambise dubbachuu feetan dhufuu dandeessa infaayitillee kan nuun feene kanuma jechuun naaf asli maalif jedhama jaala qayya Aleen
عليكم السلام يا سي يوسف أيونا ما بقنا قاعد سوداء كده ناس سوداء كده أنا عارف يا سيدي بقنا قاعد فاهمة يا سي يوسف بقنا قاعد بابا قلت مي جبا كنا جانا بداوي ما عندي بقنا قاعد تقولي أكثر ما ونينا نسيت جوهر ما kan ma wanti na dhaabbalaa wanti isaa ammallee fitoo bisaa as dubbatti isin maxxansa liinkii isaatii asumaan akka godhan san hunda godhaa akka godhaa jiran san ani hin beeku takka asiif naa godhaa hin jenne is takka takka malee akka godhaa jiran san hunda godhaa takka nama sana waan godhan san godhaa fitoo bisaa illee guddisa nama kun nama sagaleedhaan waa hundaan nu jala dhaabbatu nutis waan dandeenyu kuna dhaabbatu kanuma nuti gootanii kan kanaafuu guddisuu qabna jajjabeessuu qabna jajjabaachuu qabna namni akkana ani nama bakka takka waa takka hin taane beektaa ani namni biyya tana keessa taa'ee uummata isaa kan biyya takka wallee baase jechuun anaaf abjuudha na fakkaata biyya tana keessa maal isin ani namni biyya suudii tana keessa taa'ee fakkeenyaaf biyya suudii taa'ee namni amma sagalee namaa ta'a walleen baasee sagalee uummata biyyaaf ta'a jechuun anaaf ulfaataadha. ammoo dandeettii rabbi kan eebbisan biyyuma tana keessa taa'eeti wallee meeqa meeqaan sagalee nuuf ta'e kaa qabsootis kan adda addaas ta'u hedduudha gadhiisee amma namni hedduun namni kudha eessa akka jiru beektan amma fedha isin amma finfinnee jiraaf teessan takki immoo Ameerikaa minaamin akka Kanaadaa minaamin kanatti quba qabdan akkanaa miti akkuma anan taa'u ta'e Io dai, viene ganno. Io dai. Salam alaikum. Io bagana ganno. Ya falfaltuu nama awaan akka malee takkaan namni godhe Abdullahi Qaasim bagana gaan dhufte namoonni akka Abdullahi Qaasim namoonni akka biyyoo wadaa kuni nama isa kana qaceellatti beeku nama gisee walgahii godhan namni akka biyyoo wadaa kuni hayyuun akka biyyoo wadaa kuni namni biyyoo wadaa bagana gaan Ana war bira dhayte inje. achiin dhaqee keessummaadha laala keessummaadha oo keessummaa guddaadha keessummaa guddaa ta'eetiin dhaqeeka Me Anwar dagarsiis Anwar. Me ani amma gamana jedhe anno maali jirta nagaa nahi tebar. maali jirta nagaa Bar nahi te qollofteer kana qabda. maali
Oka. Ammo sih deh. Awal nu salami ga anwar nu salami. Iya ini dah kan dia kan. Wasu bidan jiru ha. Asirame. Wow masatan itu kesuas gafar dati. Anak waktu nak kecil lo beita. Bakka walgayii adda addaatti adda durummaan namni walgayii akka magaalaa kanatti dhiyeessu tokkoffaan si gaafa walgayii adda addaa OMNs ta'e waan adda addaa gaafa walgayii dhiyeessitan walli isaa kana gaa ka dhiyeessee achitti yaammatu isini hagam takka achitti is wajjin ummataaf sagalee ta'ee achitti isin bashannansiisee waamicha keessanis takkaa dideen beeku bakka isin dhaabbatan hunda isin wajji dhaabbatu ture. Ammallee gaa haalli ammaan tana dhukkuba amma deemu kanaan wal qabatee ammas haalli tokko tokko kan ukkaamsu kan jiru kana waliin bayinu kana wajjin nu hundinuu walumaan dhabamne akka dhabamne kanatti inni naaf bifa walleetiin akka ajaa'ibatti hojjetu jira wallee adda addaa guyyaa keessaa gadhiisaa jira mee maal jettaan akka kanatti isa kanaaf waan sa'aatii waan haasoftu qabda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب خير ندب سينا يا رب خير ندب سينا أنوار بدانة جالتما كبجما وبلسخينا المورموتي وان إسا كان دبم سيسي أنا أجاوب ونته ودما مقالات نجرو ودما والبينو دبمون ساخن وان مال الرأيات جوهب نمون تغافر نمون تخيس جرا Dubirallee dhufuu dadhabu wallistoota akka isaa bira dhufuun dadhabu kan akka gurallee kana jeetii yaada garuu ati bira dhaquu keetiif galatoom. Ani ban walli isaa miti dibbee dhawaadha. Ani ban nama guwaa qabu. Sagalee ni dhaga'ama? Awa? Hanno? Dhageessaa? Sagalee. Biyyoo dha inni dhageessaa hin jedhe. Sagalee ni dhaga'ama? Nin dagaje. Amma ati arra akka haloo da. Maate? Awasi qaqqaba gaafuu shabakaan kee yaaqe. Nabi biyo da nadebi biyo da haye me maal jette Irraan sii deebi'aa dhaga'i akka halootaa weetu dheedhawaatirraa kaatee joormaa mallaaltetti akkasitti atis bakka dalagaatirraa kaatee hojii ta'e dhiiftee Anwar Badaanee barbaaduun kee akkasin madaalamtaa siin jedhe. dhuga Amma dhageessa waan hin jedhe. dhagee Akkasii gurbaan nuu salaamee hin dhabaminii obboleessa keenya Oromoo baraas jaalataa. Nama hunda bira dhaquu baattu kan akka wallistoota akka hedduu biraan dhabaminii hiikin. ellaga Kan akkanaati rabbi nageessa naa godhu jabaadhaayi. amma ni beekta qabsoon Oromoodhaa yoo nifi sagalee walli isaadhaa dhabde nyaata soo guddan qabne kanaaf wanni qabsoo tana hedduu utubaa ta'ee fi qabsoo tana akka gartee miggaaraatti qabee deemuun wallistoota kanaaf innis asuma keessa taa'ee egaa wallee qabsoodhaa hedduu baasee ammallee itti jira isa kana gaa namni kun ni badee ni deebisnaa ummata keessatti as deebi'ee mul'atu jedheetiin as dhufee laaluudhaaf dhufee ani oggo kanillee numaan dhufa birai ammoo amma irraan tana gaa akkanumatti gaamee dhufaan oolu sagalee ta'e ummata dhageessisuun fadha hojii ta'e himuun barbaachisu nama hojii ta'e ni beeka
hojii sabboonummaa keetti hojii ati aartiin itti ejjitu namuuni beeka ammoo sagalee ta'e uummanni dhaga'uu qaban dhokatiin miidiyaan guddaan illee si dubbisuu dhabu nuti immoo si barbaannee si ol baasuu qabnaan jeeni ammaan tana namni miidiyaa guddaa akka guyyoo hariyooti kan akka miidiyaa adda addaa guddaa kana barbaaduu dhiisee jira miidiyaan guddaan amma FB dha kanuma namni yaada isaas gubbaa gadiisaa jira kanaafin miidiyaan guddaan tokko tokkoon ani nin komadha miidiyaa Oromoo kanaaf tokko tokko nin komadha maaliif nama akkana kana baasuu qaba nama kana wallee isaatis dhageeffachaa miidiyaattis kaayyachaa makiinaa keessatti dhageeffataa nama sana dubbisanii uummata dhageessisuu dhabuun rakkoo guddoodha kanaaf nus gaa wama dandeenyu cinaa dhaabbanna jeetiin dhagee ani sagalee isaatti ol baasuun qabaa uummatas namni kun isa akka jiru hin beeku beektaa namni amma anumaa ta'etti beeka malee amma namni wallee isaa dhageeffata malee namni kun isa akka jiru hin beekan biyya Finfinnee jiraatee biyya adda addaa jiraatee hin beekan anumaa ta'etti beeka nama cinaa akka beekachuu dhaamsa Oromoodha qabiin isaa dhaamsa Oromoodha qabiin hin badinii hawaasa keessa gabbeejiin hawaasa keessa gabboo qabanni haasawa haaree asi harkaa qabarra karaan darraa kun hundi karaa darraa kanaan akkanatti karaa Amaara keessa walloodhaan karaan kun hundi qabamee jira Caffee Oromiyaa keessa irra waan ajaa'ibaatiif deemu jiraati Caffee Oromiyaa keessa waan ABO'n seentee jirti hubadhu biitti Oromoo harka deebitee hirrafini ol ka'iitiin alwaarin. Anawar? Amaarri kana waywaata. Tigreen dawaan jirtu onaagiin dha'uu jiraa jedhani. Yeroo akkana amaarri waywaatu kana keessatti anwaar badhaanee dhabamuu hin qabu yaadachuu qabaa hawaasa keessatti beejiin. Mee fuula isaanumaan harkaas beejiin yaa'oo ni yaade. أتجاري دمنا يدكتور في الدار دوغلتو أو السلام عليكم يا ليتكو ده فدو يا بلاي سون ما يرتا تكم تا تدغوا قمتا يا ما هركا بودي أوروبا هركا كم كنا أروى على جامعة في كان كم أكمل دخلت تيجي بلاي سو باريندو كني وسمجرو مدة دوبك مدة دو أو بلاي سون ما هم تاس يا جبر فرح واتورو بوجود سيادة جدا كبار إيشوا جدا Bagarabbiin gartee qabaa maranaa jalaa si baase. Amine qabaa jalaa baanii baramma dhugaarbi kuno qabaa onni kana jira. Amtu barataa tora kuno ani baadiyaan nagalchite baadiyaa keessaan jira. Lakini wajjaa akka keenya kofoo sadii isaan wal gubbaan kaatu. Kofuma takkaan bula. Inni bakka nagaa jira. Baadiyaan galeetti ati bagarabbi si baasee wal dubarsiise obboleessa kiyya qaali. Awwa rabbi si hojjaa wallahi abshir du'aa moolii goona. Yeroo rakkisaa ta'e beekama yeroo kana. Ani memang mulai dari tokko garu media kubat ini hagala tomu tuhe naga tu isatif. Ini arra nama kahalo dawe tireda watira deme dohar Muhammad takai lale darra. Galan nisa akasim badala meju. Namni yero marakate di bamesre ragale fani woni ko churra sojuru akan dira dapat ni gafatu wangu dada wan maka bani jesu. Gulalle gala to min jel. Kana juga hedu galatoma isle hedu galatoma anuman jiralle amalle unturale unuman jira inshallah hala biya badina ani kono askese tingale jira makina ana kaisan ole uda mandet ya makina ana kaisa asma kaisan ola kaisan buretu abshir ya ilmu wallahi ya kana gulargan jabate inshallah abshir anille asma fi dor mida sakan ma mawdi kana gamwa gamana undi branjuru be namni keenya jiru barakoma arra pari biya kaisa bareda demu jiraati akbar dhageeffadhaan wadii sai Doga rabbi hedduu rakkisaa rabbi nu haa eeguu hedduu rakkoodha amma akkasumatti gaa of eeggannoodhaan amma danda'ameen deemna inshallah. Ayyaana waan keenya hedduus jaalannaa fi akkanas bahee kunoo akkanatti hedduus jaalanna wallahi hawaasni Oromoo si dheebootee jira koo gabaadha. Taasaan addu fi har'a bal'inaan haasofna irraa gaaf tokko inshallah baanee waa'ee walleedhaa komii qabnus waan himachuu qabnus waan galateeffachuu qabnus hin dubbanna. Wahuma feetan hawaasni ilmaan Oromoo reediidha bar wahuma jaalatan saaruuka caala wallisaan dhokachuu qabu abadan. Akkasiin jeeni bar wallisaan dhokachuu qabu wallisaan as bahuu qaba uummatatti waan qabuun waan dalage dhokatee dalaguu hin taane
asbee ummataan waan akkanaatiin qabadhee isin dhufe isinoo mee akkamiin isin mattan jechuun qaba silaa ibee biyyataan nu tanqate إن malee شاء الله خير ما مشغول شنقول يا جواد تكره والبلان دومنا هي والبلان دومنا ولين جواد ولين ترى ولين دقاقة tole iyya nagaan atis galatoom ulfaadhu babbaa'ee leenca koo bal'inaa gulinaa warra fi naasa laabiin dhufaana amma na yaaman akkasii hedduu galatooma bal'inaan guyyaa takka walitti deebina isa kanaas bal'inaan qabadhee sagantaa qabannee amma iddoo hojiitti lafa qabee beekee namni tokko bakka hojjetutti viidiyoo itti qabu jechuun waan kophaati amma nama ta'a jira ana akkana tolfatee dhufee fuullee taa'u kana dhiisi ana daalachomee dalagu kan dalagatti jiru yoo dhufanii viidiyoo na qaban na qaanfachiisa isin dubbisuun maaliif inni kun yoo faadii tokko nama dubbisuu tolaa beeke amma kanaaf inni waan hojiitti jiru sun bakka hojiitti lafa qabu biyya kanaanis sagaleen isaaf ta'uudhaaf takki isa uummatatti as baasuudhaaf dhufee yoo immoo biyya takka bal'inaan walitti deebinee sagantaa qabannee eega sagantaa qabannee boodan akka ajaa'ibatti isin bashannansiisnaa hojii isaatii fi maal akka dalagutti jiru eessatti akka dhalatee guddate nama kana hedduu isin barsiisuun qaba guyyaa takka sagantaa qabannee itti deebina akkasitti sagantaadhaan akka ajaa'iba taala mijeeffannee haasofna amma immoo lafatti qabe akka isaa dalaguun bakka dalagatti lafa qabe kanumaafuu as baasuun qaba jeetaan dhaqee wanni tokko na dinqisiisa beekan nama tokko kasii dalage takki ummata Yaasiin Yuusufin kan Yaasiin Yuusuf Yaasiin Yaasiin takka tuqime Yuusufin kan السلام عليكم وعليكم السلام أصلي كم نجا فجأة أهلا نقول لك كنا نجا فجأة كم يرى الحمد لله ما جرت نجا والله الحمد لله كا نمك مولد ياتوني بيتا كا مخا خنا مبيجرون منا جاران جاني مخا أكاس أوليش أنا في بر نتيجة كم مولد يانو والبربان والبربادة أدبل نافيني تكاتو الدمبانة اللي سوق بتيني باسني ماله الدمبانة نافيني جوياهم ده والبرد هنا الدمبانة يعني أنا فيني إيجا كنو 2014 والبرد إيجا قافسي تكات دبانين بين لا ما أدري أسمع كده لك أني قال له زين بر يبغى يسد دبامين إنه يدوي يعني أسمع سين وقت يسرع كتير كذا دومي سنجات أماتي أنا وانتا أنا بداني إلى الجسة ولا ساتي إلى الجسة خيسة توقفنا في والقي الددا سكنتا الددا كمنو أكيد في إني نبشر نسيسونين أتيما ورقة سكنتا الددا كبيه والقي الددا كبيه أكفر يوجرا وتشيف توتي أتينما أتخيسا نما توكو gaafa ati fi saahiban kee akka fagoo jira wajjiftutti walqee daddaa gootanii achitti nu waamtan gaafa immoo wal isaan tokko dhufee ummata ati yaammatte takki ummata si yaamtan kana isin bohaarsu isiniif itti wallisu hedduu gammadan jeetiin abdadha gaafa sana ammoo namni suni eegi gaafa sanii adda baane dhukkuba adda nu baase nama kun eessatti badee haala hammaatee adda nu facaase eessatti fute jettaniis sila gaafachuu numa qabdan ture akkatti nama gaafatanii dhabame biyya tana amma namni Allah godhu wal gaafachuu dadhabee jira kanaanis isin sigaalu beek sigaalin jiru amma asitti adeero ni beekame ka gabbaani barammaan tana lubbuu fi danaa osoo achaayyaa jiranii haalli ka khaasan oromoonni Suudi Arabiyaa kun akkam keessa turanii amma akkam keessa jiranii jedhanii yoo gaafatan nuumi jiran biyya biraatu tolchee beekaa jaalanneetii miti oromoo babbareedu oromoo mimmiidhagdu sana wajjin wal dhabnee akkana fagaannee namayyuu duraan magaalaa duraan wajjin keessa jiraannu keessa jiraachuu dadhabnee keessaa addaan faffacaanee bakka adda addaa faffacaanee jirraa duraan yoo gabbaane tulluurra wala garraa yoo san dhabne haraaj bakka taa'ee wala garraa oromoo haasawaa babbaree guddaa dandeenyuu ijaasudha. Haalli san hundinuu dabaree gaamma yaa rabbi xiyyaanna baasii keessa jirraa haaluma hammaatee wal nu irraa faccisa mata jaalanneetti miti. Dhuguma rabbii gammachuun akka gaafa duraanii wal agarree
istirahaa fudhannee jirra wajjin qabannee wajjin gammannee aadaa teenya waraana qabsoo cinaa waan adda addaa cinaa dhaabbachuu san hedduu yaadnee jirra. Dhuguma rabbii waan san yeroo yaadadummaa dhiiroo gaafni ka gaafa sadii deebi'aa jee lubbuu jedhu na yaaddi beeyta. Dhiyoo tana akkuma tasaatiin istiidiyoo teenya sani beeytaa maqaa istiidiyoo teenya tanoo faadhaa san. Akkuma tasaatiin istiidiyoo teenya san cinaa bee istiidiyoo teenya kunoo bineensa waadaa kusan fidanii daakanii caccabsanii fixanii diiganii beeyta. Wanni suni maa diidanii jee waan tana seenaatti qabnaa silaa nuti wanni tuni akka goda hambaa qabaan sanitti noo seenuu qabdi silaa istiidiyoon teenya tuni tanoo faatuun jannaani habashaa dhufuu dhabe jee. Jabantichi kanaan jee. Jiruu tan hanga tokko numa jiraanne. Waan baay'eetti dabarsine bara dhugaa rabbii ana Oromoota Suudi Arabiyaa kana hedduu kabajaa qabaa beekta. Oromoo dhugumaan qabsoo Oromoo haa ta'u miidhama lammii isa biyyaa haa taatu yoo rakkoon takka dhufte namni dura owwaatuuf Oromoota biyya tanaa kana beekta. Dhuga. Garuu har'aan tana hedduu rakkattee Oromoon biyya tanaa tun haalli isiin kan jirtu haala ulfaataadha. Dhuga namoonni tokko illee sagalee nuu ta'uttuma jiranii. Namni hidhaa jiru kun waa nama mana hidhaa jiru qofaa miti nuti warra yaala jiru kunis warra qalbiidhaan hidhame. Garuu sila galanyoon Oromoon Suudiidhaa uummata Oromoo biraa qabdu waa kanaa miti yeetii yaadee ture. Garuu hundumaafuu khayr inshallah Oromoon guutumaa hidhaa jira. Asitti amma waan tokko Ahmad Ibrahim Hajee siifin kanna. Asitti waan tokko kanneen si haasuu fadhu namni kun nama galateeffatuu qabu dinqisiifatamus qabu mee walli isaan barbadaane kana ni beeytaa akkamitti dinqisiifatta hojii isaatii fi biyya inni keessa jiru tanaan walii wal qabsiise akkamitti dinqisiifatta waa'ee isaatti qasoo nu himi akkasitti nama kaanii kanina. Dhugaa rabbi ana barbadaane dhugaa nuuf nama addaati. Maaliif gaafa nuti ijoollee gaafa nuti biyya jirru sirba isaa dhageeffachaa turre. Nama gaarra sila inuma Oromoo ta'e malee sila nama carraa biyya namaa keessatti gaafnu wajjin fuulii godhuudhaaf toluu miti. Yaani nama jabaa Oromoon qabdeessuu barbaadeessa. Ana warnuuf nama addaati waa hedduu keessatti osoo maallaqa nu gaafanne yeroo sagantaa adda addaa qopheeffannu osoo waan takka nu gaafanne baasii takka malee dhufee hawaasa isaa nama bohaarsu hawaasa isaa nama bashannansiisu. Akkasuma nama qabsoo Oromoo keessaa illee takkaa guddee takka hin hafini. Ana warga khaasan Oromoo biyya tanaa keessaa qooda Oromoo guutuu biraa osoo kabajaa guddaa qabu nuti warra Suudi Arabiyaa jiru keessaa yeroon jabaatanii uummata Oromoo karaa aartiitiin kakaasan ammaan tana jabaadhuu si wajjin jirraa waan barbaachisu hundaaf si cinaa jirraa jechuun hin barbaada galatoomne yaade. Ayo galatoomne asli hayyuu namaa galatoomne atilleen akkasuma galata qabdaa uummata kana hedduu tajaajiltee hedduu galatoomne. Ayo yaade. Shukran. Mee hayyuu namaa qabsaawaa qabnu keessaa tokko. Kanaaf qabsaawaan kun daggalaas tahee biyya keessaas tahee haga biyya alaa biyyoota adda addaa kana keessa kutee hogga biyya kana dhufullee waa'ee Oromoo keessaa bifa hoogganummaatiin bifa qindeessuutiin haala adda addaatiin nama waa'ee Oromoo kana gama qabee deemuu keessaa namni tokko kanneen asitti amma argaa jiru Ahmad Ibrahim Hajee akkuma beekamu Ahmad nama siyaasaati hoogganaa ABO'ti asitti illee hoogganaa ABO'ti maaliif hoogganaa ABO hoggaan jiru takkaa fi qaanfatee hin beeku takkaatis sodaatee hin beeku hoogganaa ABO'ti duratti dhiyoo tana akkata isaatti isa fideetiin laayifii haaseessee jaarsa kana hidhaana qofee taa'ee hoogganaa ABO jettee maqaa dhooytaa namni wayii tokko naan jedhe. Kana jechuun maali? Inni ana hoogganaa ABO'ti jaarsa kawan amma hidhamuutti takki amma kawan mootummaan qabdee hitutti namana dubbatee jira na sanallee dubbadhu. Inni nama akkasitti sodaatu miti waa'ee Oromoo kan hafee hin beeku hanga yoonaatti sa'aan amma haasa'u kanatti illee dhufee nama na daawwataa jiru. Ahmad Ibrahim
nama xiqqaan tuffanne nama guddaan tuffanne nama adda durummaadhaan hojii Oromoodhaa takkaa dadhabe otoo hin jeen cabee deemaa ni jiru. Kanaaf nama hoogganummaa ABO'tiin tonyaa magaalaa kanaatti adda durummaan yookiin hoogganummaan nama hoogganuu ture. Ammallee waa'ee ABO irraa nama adda baheen kophaa jiru miti. Kanaaf namni kuni waa'ee Oromoodhaa dadhabee takki xoorataan baay'ee takka nama yaadee miti nama haga yoonaatti akka nama amma dhalatee waa'ee Oromoo tana amma lafaa kaasee hanga umurii isaa 100 geessutti nama oofuudhaaf yaada qabu nama akkasii jechuudha. Kana dhaqanii silaa mana isaa takkii bakka inni jirutti dhaqanii haasa'isuun silaa nu qabdi ture. Dhaloota ammaa kanaatti nama akkana kana jala deemee as baasa uummataaf. Namni kuni namuma akka Galaasaa Dilboo nama akka maal jedhan kanaan qixaati. Kanaa gadi miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf hoogganaan ABO'dhaa yookiin konyaa magaalaa kanaa Ahmad Iboo kuni nama akkasitti bakka Daawwit Ibsaatis ta'ee bakka eenyu jettanii Galaasaa Dilbootis ta'ee nama isaanii gadiitii miti nama isaanii wal qixaati jeetii yaada. Maaliif hoogganummaa qabaasi nama loleesi loltuudhaasi nama kanaatiitu biyya kana keessa jiru. Asittis hojii ABO hin dhiisne namni kun dagatamuu qabu silaa haalaatu dagatame. Haalli nama wal dagachiisa waan ta'eef dagatame. Inni ammoo waa'ee ABO'dhaatis ta'ee waa'ee Oromootis ta'ee takka dhiisee hin beeku. Anaa dhufu bakka nagaa dhufteen jaan asumatti isallee sagalee isaa dhageeffachuu feena. Mee takka takka tuqee ammattu keenya yoo dhageesse takka takka tuqee invaayitii siif hin kenna. Ani keessummaa yookaan bifa keessummaatiin as dhufe malee sila waa'ee siyaasaatiif jedhanii ana qophaa'ee dhufeetti miti. Waa'uma obboleessa kan dhokate as baasuuti. Egaa hoggaa nama tokko kan dhokate as baafte kan dhokate hedduutu dhufa. Sanis lubbuun gaa as taasisin jetti. San keessa Ahmad Iboo Ahmad as baasuun fadha. Hoogganaa ABO'ti. Nama sodaata kan qabne jechuudha. Hanga yoonatti. Hoogganaa ABO'ti. Nama ifitti amanee hoogganuu ABO'tis ta'ee ABO'dhaas. Nama kuni boqotuu qabu as bahuu qaba. Innis guyyaan ammoo callaan ofii waan isaan dalagan sana as baatu. As baatu. Dhufaatis jira guyyaan sana as deemutti jiran fakkaata. Takka takka tuute. Okay, amma keenya. Nama jabaan isiniif gammada. Nama jaba. Nama dagatamuu qabne nama jaba. Ani ABO'os ta'ee Oromoos ta'ee asitti hin dhagee. Dhugaan isinii hima. Ani eegaan sun dhufee waa'ee Oromoo dhagee mataa kiyyaan dubban. Namni kun ammoo nama biyyatti daggala keessatti muka naatee hidda muka naatee itti biyyaa ba'e. Akkuma gartee waaqoo guutuu jee dandeenyu maal goonaati yoo dadhabne ilmaan guddifnaa sanii dadhabanis isaan itti baqatan. Ooftee dadhabdee isinti namni atitti dubbisuun siyaas dhiibee dandamee si baqachiifte yookaan si jeebtee akkasumas takkaasii hiiti hamma sun sadii elma dubbii takkaasii hiiti takkaasii baqachiifte takkaasii jeebte sadii elma dubbii qabsoon jechuun itti dhiibattaa sitti as dhiibanii sitti walitti dhiibanii gaafa kana yoo dadhabdee si jeebti yoo ammoo dadhabde biyyaa si baafte yookaan si hiiti inni nama biyyaa baafte keessaa tokko baga nagaan dhufteen jaanii infaayitii isaatiin qabee. Asal jalan tapi kan, najalan lain ala. Itu bisa. Mau jalan deh. Amma deebisi ammallee ifaatii deebisi. Ammallee ifaatii deebisi. Deebisa.
هي فادي دي بس أنا ها ياسين 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 بقول ياسين فادي قول فادي قول تكا ما تنام بدل لكن تحسن نعرف مو يعني أتلي أتلي الو السلام عليكم. وعليكم السلام كيف نجا جالك ايش درت؟ نجا فجأة كمت والله جاري دا بجرات دام سوين دبر صور بعده ها يا ربي خيني بير انتات امت خيني خان انا جار سو خنا بيت خراج نسنسن ركو غدو ديم جرا نمني خيني خيسافل ما فرانكلو ارا تلو غولي كيسا جرا خنا باسني تي خاله مصطفى وران غدا جرا غنكاتي ناموني دومي مننس غوباني ميت ان غدو بكسني تامته ميديان كانوا ميديان كبيراتي مي بيته ميديان نمني شن دغيفتو نمني دبلم دغيفتو دام سولي iyan sawali dabar so da bai ta yaro tanate هو rakon baka san jirto warroni abdille da kan duran abdille dan li polisin kun gagge fu choftino ajeje mustafa tara fu da can jirani ummata khaynya beite isanes wan junta kana wa wal hidatin rakko ummata rat ofa jiran ummanni khanya fif waga turma kan dura da bacha jira kana fu akal mana frankalo khaysafu kwa qabatanin iyan sakada basani barbad إيه دقاقتي dhimmi kun dhimma jabaadha dhimma sagantaatti qabatanii akka ajaa'ibatti talaantalanii waa'ee uummata cinessan kun ni dagatame yeah uummanni cinessan akka malee dagatame uummanni kun dhugumatti ni dagatame dhumaatiinis takkaa jalaaffeen beektu miidiyaan tokko dhaqee nama kana laaleetis hin beeku biyya keessaa miidiyaanis ta'ee namoonni dhuunfaatu jajjabaan tokko kadhaqe hin jiru kanaaf nuti malaafoo kanaatu sagalee taaf kun waan dhugaa jedha. sagalee ta'uu qabnaa fi uummanni kun takkaa beekte uummanni kun uummata mul'isa abbaa gadaa achi keessaa dubbii Oromoo tanaaf ilaa elitiraa dhaqee osoo Oromoon tun takkaan jirre maqaa Oromoo itti kana dhageen ture nama qabsoo godhaa ture. Caamaan urnaman jirre maarree maan baashaa bira dhaabbachaa ture bahar waaree nama miliif dura dhaabbachaa ture namoonni takkaa jara kanarraa dubbate Oromoon Oromoo ta'e ifi waliif quudhutti hin jirre ifi bakka walii haayaan jirre beekte. Namni waan xiqqoodha oriiudhaa miti beektee waan xiqqashoon sababu miti uummanni kun uummata afran qal'oo keessatti akka lafee duudaatitti argamu uummata takkaa namaa gadi hin godhatin yoo ta'e so kanaafuu mootummaan dabra numa dabra Haile Sillaaseen dabre Minilik dabre Dargiin dabre Mallas dabre mootummaan kunillee boruu ni dabra jechuudha ammoo maqaan hamaan siraan hafu beektee Dhugaa. yoo ta'e arra aligalmoonii fi siiltee warroonni deengada calii calanqoo irratti goobanaa mililiktaan illa ammatti seenaan dhawaa jiru maqaa badaan dhawaa jiran arra arwaare immoo achiitee miila bakwaarre jaaniin namni garre dhaloota dhufutti seenaan isaa gootummaan isaa akkaan garre arra nama gootummaa galmeessetti dubbatamaa jiru. Dhugaa.
warri arraan tan gara mootummaa kana jettillee haqa kana dubbachuu dadhabee rakkoo uummata kanaa kana dubbachuu dadhabee arra godha kun wanni kun ni dabra ammoo seenaan hin dabartu. Nuti uummata kana waggaa torba guutuun garee keessaafuu waggaa sadii miidiyaa mooraaf irratti hedduu sagalee taanee fi turree obboleessa keenya tokko suudari beekamatti maama tabii jenneen yoo beekteen beeku amma tabii. Ni deemai. Ni du'e tarabbi rahmata godhuu fi nama qophii jiraan nu dabarsuu ture yeroo san miidiyaan keenya gogaa sun kaayiroo irraa dabraa ture miidiyaa mooraaf achi gubbatti namni kun rakkoo bakka sanatti deemtu akka garee gaazexaatti nama riippoortii nu godhaa ture. Rakkoo cinaasanii fi tulluu guleet kan namoonni keenya guddaan ni beekan. Namni keenya guddaan waan fi kana ilaala miidiyaan garee itti ilaalu miidiyaa kan immoo maallaqa itti kafalee sagalee uummataa kana ta'uudhaaf rakkoo diree dhawaatti deemtu rakkoo gama hardii keessatti deemtu cufaa'u sagalee ta'u turreef. Digaltee obboleessi keenya kun achirraa gaafas akka garee riippoortara akka gaazexaa kutti nuuf dabarsuu ture rakkoo beeksisuun deemuu jiru maxxansaa ture irratti miidiyaa mooraaf godhetti garee achirratti gaaffii deebisaa godhee dabarsaa ture jechuun riippoortii godhaa ture rabbi rahmataa godhuufi. Duuba ammallee sagalee qaawwa harkanneen namni 200 dhageeffatu namni 10 dhageeffatu dhaamsa dabarsuudha qabna. Uummanni keenya amma cinaasan keessatti kalee hedduu guddaadhaa ture lagannaa gabayaadhaa ture waa takka dukkaanni tokko hin banamne lagannaarra turanii hiriira guddaa deemu ture. Kanaafuu garee mootummaan dhagaa jirtu rakkoo deemu jirtu kana ammallee akka dhageenyutti cinaatti namni 50 karaa jijjigaatitti to'annaa jala oolee jechaa jiranii. Lola kanaaf garee haala mijeessee ture cufaa wiilaan ganama 50 to'annaa jala oolee jira jechuudha. Akhbaara karaa keessaatiin harkannee jirra. Kanaafuu wal cinaa dhaabbachuudha qabnaa sagalee uummata kanaa ta'uu qabnaa fi namoota iddoo san jiru akka telefoona dawwalanii dhaamsa kana qilleensa gubbatti akka dabarsan isinillee inshaallah irratti dalagaa isin jaate fayyaada galatoon. Hedduu galatoon dhaamsa jabaadha. Dhaamsi kun dhaamsa uummata kutaa kudha tokko guutuu laallatu. Ummatti yoonii fi wallagga diigdee nuti numa dhimmamna yoo gujiin miidhamte nutinis numa miidhamna walloo miidhamtus nuti numa miidhamna cinasa miidhamee immoo calitti jechuunis waan hedduu nama dhibu akkuma gaafa kaan cinasan cinaacha keenya jennee lafaa kaanee waa hedduudhaan cinaa dhaabbannetti ammallee cinasan isuma gaafas cinaa dhaabbanne sanii Oromoon guutuun beekuu qabdi cinasan isuma gaafa kaan cinasan cinaacha keenya ja'anii bira dhaabbanne sanii ammallee akkasuma cinaacha isaaniiti dagachuun qaban jechuun dhaamsa xiyyaa mazaasiin si ilaalaniif hedduu galatoon dhaamsa jabaadha kan sagantaatti qabnee qeccee laasuuna. Fayyaada galatoomee gulallee kiyya jabaadha inshaallah sagalee hawwalee ta'u nuti hedduu jabaadha fayyaada. Dhimma bareedaa haatte waa sagantaatti qabannee itti dhufna. Kan akka gaariitti ramadaadha hayyoota dubbisaati ramadachiisaa namallee irratti invite godhaati. Keessaafuu borofaa wiikendiidha namni isni jiraate akka gaariitti irratti gulallee jabaadha inshaallah. Tole ye. Ayi nagetti. Haa galatoomuu Yaasiin dhimma waa'ee calasan yaadachiisuun isaa hedduu takka galata guddaa qaba. Dhimmi waa'ee calasan nama hunda laallata. Dhugumatti uummanni kun akka malee miidhame. Uummanni abdii illee leenjisee kan inni gaafa sana uummata keenya kanaan buqqaasuudhaan qopheeffate hanga yoonaatis jalaan hafnee numa jira uummanni sana isaa hidhame malee isaan ittuma ejjan waa ajjeesuu fi waa buqqisuuti. Kana mootummaanis tahee miti mootummaanis tahee namni hundi sagaleedhaan cinaa dhaabbatu qaba. Mootummaanis hojiidhaan cinaa dhaabbachuu qaba. Tanumaa gaadhaa manna akkasii hedduu galatoomii jennaani. Waa'ee calasan kun silaa sagalee ta'uudhaaf sagantaatti qabannee hedduu itti qophoofnee dhufnee dansaadha. Akkasii gaa amma waa'ee keessummaati kan inni ittiin dhufee baga nagaan dhuftanii naangee amma dhuftan hamdii daawwitti baga nagaan dhufte kana sagantaatti qabannee itti deebina amma waa'ee keessummaa ani namaan lafa qabee asitti isinitti as baasee akkasii gaatii asumatti goolabna dhimmi sila haasaamu hedduudha
namni haguma danda'u takka socho'aa sochii gisee dandeenyu nama sochoona malee dhimmi silaatti haasawaan hedduudha. Dhimmi kun silaa bifa miidiyaa guddaa miidiyaa adda addaatiin silaa dhimma ka'uu qabu. Dagatamuu qabu jechuudha. Akkasii namoo isinis waliin gahaa sheergoodha waliin gahaa bakka hundatti facaasaa. Dhimma calasanis ta'ee dhimmootuma adda addaa kan keenya kan olaallatu waliin gahaa isinii jiru. Sheergoodha waliin gahaa faffacaasaa jechuudha. Akkasii gaamee hundumaafuu walitti deebina asumatti goola badhaamsa kiyya namni naan silaa asitti fidachuuf fadhee amma xibrooti akkuma kuteen hin deebine. Silaa kanaa deebiin waan fadhaa yookaan galgalaan itti deebi'a isayi sagantaa qabadheetan galgala itti deebi'a waa'ee aboo ilaalchisee ammallee waa'ee dhimma cinassaniin isa galgala kana na eeggadha. Waa'ee abootis ilaalchisee waan amma deemu haala amma deemu waan wajjin wal qabsiisee waa'ee dhimma cinassanii waliin namni hayyuu akka amma xibroo kuni dhufee galgala kana nu wajjin gaaffii deebii nu godha. Kanaaf walitti deebinaa amma gaa dhimmi kiyya dhimma wallisaa dhokate baasuuti. Wallisaa tokkicha kanaa qofa haasofnu hafee amma bokaan bakkalchaas siga ture bakkalchaan ammaas Faaxumaa Maddiin yookaan Faaxumaan Oleetiin ijoolleen amma gaa leenjiyaa jirtu ijoolleen ammaan tana qotaa takka akka nama amma seenetti walleedhaaf hedduu kana foolottu hedduudha gaa'eeti. Sanadoon taane buleeyyiin amma nuti suudii kana keessatti beeynu bakkalchaa fi Faaxumaa Maddiinii fi yookaan Faaxumaan Olee yookaan ammoo Anamaa sadeenuma kana jammaanni lameen biyyatti galanii isuma tokkicha kanaaf tokkichi kun bakka nuti iyyannetti takka hafeen beeku kanaaf nuti isa dhabuu hin qabnu. Kanaaf jennee gaa isaas baasuun keenya dhimma jabduu ta'ee ka'ee dhufe bakka inni darbu amma bakka dalagaa waan jiruuf isaaf na wajjin amma viidiyoo kana gubbaa dhaabbatee haasa'uun isaaf mijjatu waan ta'eef sagantaatti qabadheetiin na eeggadha guyyaa takka akka ajaa'ibaatti isaa haasa'isnee waa'ee wallee isaatii fi waa'ee hojii aartiidhaa akkamitti akka seene galaana kan hunda ni haasofna. Guyyaa takka ballama naa qaba isinummaan ballama qaba guyyaa kam akka ta'u. Silaa biyya kana beektaa jimmatuma namni walitti dhufa malee dhufuu hin danda'u jimmatuma haa ta'u. Akkasii galatooma walitti deebina sagantaa bal'inaan itti deebina hunda isaatu anis dhiyoo kana akka tasaa ta'ee laayifii seenuu nan dhiise. Dhiisee takka egaa soosiidha ilmaan dhufe amma ganaa waan takka dhufe hin deebi'u waan ammas hagaan guyyaa isin cinqutti. Nu garsiisa. Amma gaa xiqqoo dhufee kutee ammallee asuma jiru hojii gaggeessaa jiru. Kanaaf isin tasbaasuun nama dhiba. Sagantaa qabannee guyyaa takka bal'inaan isa isin fiduu hin danda'a. Kanaas guyyaa jimmataas deemutti ajandaa kana nuuf qabaan isin jaa hedduu galatooma nagaatti oolaa sagantaa qabadhee waan hunda ni haasofna. Hedduu galatooma waliin gaa isinummaan nagaatti.